sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajjii bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Qophii keenya guyyaa irraa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti oduutu karaa jaalmichuu lammiitiin isiniif dhiyaachuun sagantaa keenya guyyaa irraa jalqabna. Itti aansuun qophii addaa kan haala yeroon wal qabatee barraa'ee jaallee biiftuu galgaloo isiniif dhiyeessiti. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaatti. Qophicha qindeessuun kan isiniin waliin turu ani Suukeessaa Roorrooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin afeerra. Amma kallattiin gara jaala oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessu an michuu lammiiti. Diddaan uummata Oromoo ammas bifa haaraadhaan golee Oromiyaa tokko keessatti daran jabaachuudhaan mootummaa faashistii wayyaanee muddama keessa seensisee jira. Godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee magaalaa Qoree Fursee keessatti amajjii 2 bara 2017 irraa jalqabee waraana mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee fi humna ittisa uummataa aanaa Qorii Fursee keessa jiraatu gidduutti lolli jabaa torbee darbe keessa godhamaa tureen humna ittisa uummataa fi waraana weerartuu Wayyaanee keessaa namoonni hedduu lubbuun darbuu maddeen gabaasan. Akka maddeen keenya godinicharraa nu qaqqabanittis hanga ammaatti lola geggeeffamaa tureen humna ittisa uummataa keessaa qeerroon 9 yeroo wareegaman humna waraana weerartuu Wayyaanee keessaa immoo humna ittisa uummataa caalaa akka wareegaman maddeen qeerroo naannicharraa gabaasan. Gama biraatiin aanaa Jiillee keessattis agaazii fi uummanni gaarreeffatanii wal ilaalaa jiraachuu maddeen eeran. Uummanni aanaa Jiilleetis humna koomaandi poostii waliin wal'aansoo jabaa wal qabaa jiraachuunis eeramee jira. Keessattuu magaalaa akka Sanbatee, Garbii Harawaa, Goodaa Callee, Baaxxee Ardaggaa, Jaawaa fi Ifaat yookiin Shawaaroobii keessatti agaazii fi uummanni sirriitti wal eeggachaa jiraachuu maddeen keenya wal qabsiisuun nuuf gabaasaniiru. Magaalonni Walloo keessatti argaman hundi agaaziidhaan eegamaa jiru. Keessattuu magaalaan Caffaarobii akkaan muddamaa jirti jedhu maddeen keenya. Wayyaaneen tooftaa ishee uummata keenya ittiin ficcisiisaa jirtus jalaa fashalaa'eera. Saba Affaarii fi Oromoo walitti buusuun umurii dheereffachaa kan turte yeroo ammaa sabni lamaan karaa maanguddoo biyyaan walitti araaramanii jiru. Amma garuu hawaasni xiyyeeffannoo isaanii gara Wayyaaneetti deebisee jira. Godinaalee Oromiyaa keessaa naannoo Itayyaa, Dheeraa, Asaasaa fi naannoowwan biroo keessatti mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee uummata magaalota kanneenii qoricha yookiin dawaa liqimsaa jechuun waan hawaasni hin beekne humnaan fudhachiisaa jiraachuu maddeen achirraa himan. Akka oduun dhoksaan miliqxee nu geessettis daawaan mootummaan Wayyaanee uummata naannichaaf kennaa jiru kun ammoo kan maseensuu fi dhukkuba adda addaallee kan daddabarsudha. Kunis Oromoo rasaasarraa hafe bifa kanaan akka fixuuf kan akeekame akka ta'e beekamee jira. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee rakkoo hojii dhabdummaa magaalittii keessa jiru furra jechuudhaan uummata godinichaa akkaan gidirsaa jiraachuun himamee jira. Akka maddeen keenya achirraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof eeranitti namoota 10,000tti lakkaa'aman sobaan galmeessuudhaan kanneen keessaa gooxii tokkorraa nama 3 qofaaf carraa kennuun sobaan immoo hojii dhabdummaa balleessaa jirra jechuun kijibaa jiraachuu jiraattonni komii isaanii dhiyyeeffachaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Karaa biraatiin ammoo magaalaa Burraayyuu keessa rakkoon qulqullinaa sirnaan eegamaa kan hin jirre hidhaa fi dararaan uummata godinichaa irratti hammaachaa jiraachuunis eeramee jira. Oduu biraan godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa irraa namoonni 52 sababa Oromoo ta'an qofaaf yakkamuun gara mana hidhaa Cirootti dabarfamuu isaanii odeessa achirraa nu qaqqabe addeessee jira. Akka maddeen qeerroo achirraa himanitti magaalaa kana keessas ta'ee naannoo isheetti dhiibbaan mootummaan Abbaa Irree Wayyaaneetiin lammiilee nagaa godicharratti raawwatamaa jiru daran hammaachuu dubbataniiru. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalota kanneen akka Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa fi Galaan keessa barruuleen qeerroo bilisummaa Oromoo haala yeroon kan wal qabatan baatii amajjii 1 irraa eegaluudhaan magaalota kanneen keessa akka bittinfamaa jiraachuun maddeen himan.
barruulee warraaqsaa bittinfamaa jiran kanaanis kan rifate mootummaan abbaa irree wayyaanee uummata godicha irratti sakattiinsa hamaa fi iraarsaa jiraachuus maddeen gabaasan. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamte keessatti maqaa haaromsa jedhuun torbee kana guutuu walga'iidhaan uummata magaalittii fi godinaalee Oromiyaa keessaa walitti dhufan girsaa jiraachuun himame. Akka maddeen keenya achirraa himanitti hojjettoota mootummaa kanneen akka abbaa murtii, abbaa alangaa fi koomaandaroota godinichaa jala jiran maqaa walga'ii fi haaromsa biyyaa keenyaaf jedhuun hojjettoota mootummaa akkaan girsaa jiraachuu maddeen qeerroo leeqaarraa nu qaqqaban ibsan. Kabajni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 amajji 1 magaalaa Finfinnee naannoo isheetti bifa ho'aa ta'een miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo qabsaa'otaa fi sabboontotaan kabajame. Guyyaa seenaa qabeessi kun bakka ilmaan Oromoo gootonni qeerroo, barattoonni, barsiisonni, ogeeyyoonni fayyaa, maanguddoonnii fi walumaa galatti miseensonnii fi deeggartoonni qeerroo bilisummaa giddugala godinichaatti walitti dhufuudhaan bifa ho'aa ta'een kabajatanii jiru. Sagantaa kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana irratti akkuma sagantaa kamiitti eebba maanguddootiin erga jalqabanii booda sagantaa yaadannoo sammuuttii fi dungoo qabsiisuu raawwatan. Ittuma fufuudhaan haasaa baninsaa saganticha irratti achi as dhuftee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi gahee adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaachaa turee fi qabaachaa jiru erga waliif ibsaniin booda miseensonni qeerroo bilisummaa hirmaattonni sagantaa kanaa hundi yaada wal jijjiiruudhaan haala yeroo ammaa uummanni keenya keessa jiru irratti bal'inaan mari'achuun ibsa ejjennoo erga baafatanii sagantaa isaanii xumurinii jiraachuu maddeen gabaasan. Dhumarratti mootummaa wayyaanee baajata barsiisotaaf ramadamee ture humnoota waraanaaf qoodee waan fixeef barsiisotaa miindaan kaffalamu dhabamuu barsiisonni aanaa sultaa magaalaa Caancoo dubbatan. Rakkoon baajataa kun bulchiinsa magaalaa sultaa irraa kan hafe magaalota godina addaa Oromiyaa hedduu keessatti mudachaa kan jiru ta'us maddeen keenya himanii jiru. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qabannee dhiyaanne kanuma. Qophiilee hafan keenya waliin turtii gaarii. Kita beektu jirra dhaamsa hoogaheeni Oromoota maraa lubbuun jiraanne turrullee wal gaarra akka dootti godhee naajee na daraa. Harrayyuu jalqabii saba waliin gahii bara wallaas torii kamiseen kulay. Morgamaa chahee bahi waan baraate dambi dolloo gidaamiif najooti namoota fedhee oduu isaanii dhabee agaraa kiraafee. Dhimma fi agaaroo mattuudhaa fi gooree amsanaa qunnamii jagattee kan tarree kanneen baadiyyaadha kayuu dadhabdullee. Jiti borana asila bibade undana dubbisi ni gatai ibadina bhi jo bhaiye kaba ita beektu jara amsa ho gahe Oromo tamara Yotinji kalon wal kunna mujira jaina tihene awif ya dagara. Ano banko baye kale bijabe jiraju tadabe gakato tadabe ni am jabuti sudani rakatu adunya chopana tini kadir matu Katu dabame akabe nabe dabame nekupe. Allah ashiratu nuditu tijari Oromia gutu mesara parma
kibaa bahaa fi dhiyaatti Awurooppaa fi shiyaa kanneen Ameerikaatti sabboontoota madii hawwii waliin tuqiiqa himimaan koo hagee. Sarriti wala dami sakko ya sarriti awan kenya kesa kuma kala mota kan kenni goda tuma modalo toli yo tuma tortori awan kenya kuma mal kala mota ormen gana duka ile sidarbata sakko ya sariti sariti wala dami sakko ya sariti baratto tambo kanneen university nakamte fileta kimbitti simtani najob dambi dolla kitami staftani ebicha damsudaf sirira batani wayyo ananyatu rasasan dumtani sakko ya sariti sakko ya sariti wala dami sakko ya sariti wala dami sakko ya sariti atilu nadese ananya tumbate makashi tinapne malkashi tinapne waka jala kese konkil makojate ati go tadese go toromo dese ego arka kese lolil makojate sakko ya sariti sakko ya sariti sakko ya sariti wala dami sakko ya sariti illa la gondoro mollola adunya ranjirtu bilisumman tola kana promoti ejji telola anjalte sanjalu opole samoye anjabe sanjalu opole sakolle sakko ya sariti sakko ya sariti guyyaa seena qabeessa waraana bilisummaa Oromoo hagam jabaatanis haalonni ulfaataan jiraatanis gabrummaan qolee luqqisee akka ilmaan abbaa hin qabne ormaaf ergamnus dhaabii fi dhorkaa tokko malee barri baraan jijjiiramuun waan hin oolle. Ba'aa ilmaan Oromoo irra tuulame danuu ta'us har'as Oromoon akkuma Oromoo ganamaa wanta kan dhuunfaasaa ta'e gadi hin lakkisne. Onnee Oromummaan boonu baaruudnii fi rasaasni diinaa cabsee hin jilbeenfachiisne. Bu'aa ba'iin jireenyaa eelli gabrummaa eenyummaa Oromoo haquu hin dandeenye. Addunyaan natu siif beekaan haguuguuf yaalus har'as Oromoon Oromatu naaf beekaan boquu gadi qabatee hin teenye. Ofii cabee, ofii baqee, aadaa, duudhaa fi seenaa Oromoo akka killeetti qabee dhalootarraa dhalootatti dabarsaa jira. Sakaallaa fi dabboo xaxameen of dhabee, biyyas dhabee waan hedduu ormaan mulqamus har'as onnee Oromummaan boontee bokoktu homtuu dhoosee laamshessuu hin dandeenye. Ayyoliin Oromoo akka nama wareega baasuu dhiiga ilmaan isaanii bara baraan diinni sooratus gadameessi da'ima daa'ee imimmaan miti dhala isaaniif dhiiga boo'anis haamlee cabanii ijoollee isaanii golatti sassaabne.
hin loliin hin cabin gabroomi jechuurra har'as dhala koo falmadhu gabrummaa buqqisi ofii keerra biyya kee jaalladhu jechuu filatanii jiru. Kanaaf ammoo dargaggoon qaroon giimiin booree keessa isaaniitii finiinee barbadaa ta'ee barbadaa isaan godhee diina gubanii dhabamsiisuuf falma hadhaa'aarra jiran ragaa guddaadha. Abbootiin Oromoo qotanii aramanii ormi haammatus dhalchanii guddisanii ormi ergatus har'as tole jedhanii jirma garbummaa gangalchuurraa riqicha bilisummaa ijaaranii darbuuf har'as ifaajaa jiru. Egaa walumaa galatti Oromoon eenyummaasaa eenyuun mulqamuuf eeyyamamaa miti. Hamaakinni baay'atee kan qabnu hunduu nyaatamanis cululleen baay'attee ilmaan keenya funaanamanis har'as keessi keenya Oromoo fi Oromummaaf xiiqiin guutuudha. Of nu wallaalchisuuf warreen ifaajan mirga keenya sarbanis har'as Oromummaan haphee gadi lakkifneen maxxansamee keessa keenyaa calaqqisaa jira. Mootummaan garboonfataa kun afaan keenyaan akka haasofnu akka waan mirga isarraa argannee mirga afaan isaanii dubbachuu sabootaaf kenninee jirra jechuun dhaadatu. Uummanni Oromoo garuu barootaaf afaan Habashaan akka dubbatu dirqisiifamus iyyee lallabee afaan isaan dubbachuun yakkamee dararamus dhala isaa afaan abbaasaa afaan Oromoo barsiisuu dhiiseen beeku. Akka shira xaxamaa turee fi jiruuf osoo ta'ee afaan Oromoo mitii Oromooyyuu lafarraa fixu turan. Abjuu isaanii abjuutti kan hambise uummanni Oromoo keessa amanee fudhatee diinaaf jilbeenfatu waan hin qabneefi. Mootoleen Habashaa bara dhufaa darbaa seenaa haguuguuf yaalanis dhaloonni golgaa tarsaasanii waan of barbaadanii of arganiif ukkaamsuu hin dandeenye. Boolla isaan seenaa awwaaluuf qotan marti holqa seenaan keessatti qoratamu ta'ee dhalootaan fashalaa'ee har'a ga'e. Guyyoota isaan Oromoo irraanfachiisuuf akka hin kabajnes dhorkan keessaa amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo isa tokkodha. Guyyaan kun Oromoota maraafiyyuu seena qabeessa. Bara addunyaan dhaha yookaan kaalaandara hin qabne keessallee uummanni Oromoo dhaha mataasaa qaba ture. Har'a warreen adiin qaroominaan akka waan uummata addunyaa hafan maraa dursanitti leellifamanis Oromoo qaroominaan kan dursu hin turre. Warreen ni dursu jedhaman akka dhahaa isaaniitti bara 2017 irra gahanii jiru. Oromoon garuu akka dhahaa mataasaatti bara gadaa 6411 irra gahee jira. Gabrummaan waan Oromoon qabu mara akka hin qabnetti lakkoofsisuuf daandii guddaa ta'us har'as ilmaan Oromoo amajjii tokko kabajuu dhiisaniin beekan. Oromiyaa keessattis ta'ee Oromoota biyya hambaa jiraniin hogguu kabajama. Keessumaa qeerroo fi qarreen Oromiyaa keessa jiran bobaa diinaa jala taa'anis dararaan itti hammaatus hidhaa fi ajjeechaan itti ulfaatus guyyaa kana hin kabajin dabarsaniin beekani. Bakka jiranii walitti gurmaa'uun waliin kabaju. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii garaagaraa jiranis waliin kabajuun guyyaa seena qabeessa kana yaadatu. Oromummaatti yakkamanii mana hidhaa garaagaraa keessa Oromoonni jiran illee dukkana keessa taa'anii saba isaaniif ifa hawwan waaqni garaa gurraachaa akka dhugoomsuuf waliin ta'anii waliin kabaju. Ilmaan Oromoo kanaan dura wareegamanii Oromummaa akka barruuf daandii saaqan guyyaa itti yaadannu guyyaa kabajamaa kana. Kanneen bosona biyya hambaatti baqanii biyya isaaniitti daangaa gochuuf wareega guddaa baasaa jiran kan itti galateeffannus guyyaa kana. Ilmaan Oromoo Oromummaa yakkamanii mana hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraniif waaqa abbaa haqaa haqa mul'isi jennee kan itti waamnu guyyaa addaa kana. Keessumaa bara kana ammoo dargaggoota kumaatamaan lakkaa'aman qalamaa fi kobbee qabatanii manaa bahanii kan alatti akka baala harca'an barattoota Oromoo akkasumas sirna kabaja ayyaana Irreechaa irratti argamuuf manaa bahanii kan alatti hafan obboloota keenya guyyaa itti yaadannuu fi kaayyoo isaan kufaniif galmaan ga'uuf guyyaa itti irbuu Oromummaa haareeffannu guyyaa seena qabeessa waraana bilisummaa Oromoo kana waan ta'eef yoomiyyuu guyyaa ilmaan Oromoo biratti kabajamee ooludha. Egaa baranas gaddaa fi dhiphuu keessa jiraannus barri gabrummaa dheeratee akka dubartii miixuun irra ture maassannus haalota ulfaatoon danuun osoo jiranii guutummaa Oromiyaa keessatti kabajamee oolee jira. Guyyaa kana sirna bareedaa fi ho'aan bakkoota garaagaraatti kabajamee jira. Bakkoota marattiyyuu xiiqii nama ajaa'ibuun sagantaa isaanii eebbaan eegaluun namoota wareegamaniif dungoo qabsiisuun yaadannoo sammuu godhanii irbuu Oromummaa haareeffatanii Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kabajamee jira. Egaa walumaa galatti ilmaan Oromoo bakkoota garaagaraa jiran guyyaa seena qabeessa kana kabajatanii jiru.
Mootummaan garboonfataa kun guyyoota seena qabeessa akkasii onnee dhalootaa keessaa haquu hin danda'us. Har'as borus uummanni Oromoo daaraa halagaan irra dibeen seenaa haguugamuu hin fudhatu. Qotee baasee, seecca'ee qulqulleessee kan isa ta'e sirnaan qabee itti fayyadama. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessa jirtan kanneen roorroo baqattanii biyya hambaa jirtan addatti ammoo kanneen lubbuu keessanillee wareeguuf of qopheessitanii biyya keessanitti daangaa gochuuf lafa keessaniif kanneen lafee cabdanii dhiiga dhangalaasaa beela qorra aduu fi bokkaa isin irratti wal furuuf osoo harka hin kennin bosona biyya hambaatti kan mankaraaraa jirtan ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtan marti baga geessanii. Bara kana waaqni abbaa haqaa baratti haqa mul'isu bara biyyi kan abbaa biyyaa ta'u bara gabrummaan hundeen buqqa'ee bilisummaan itti dhugoomu nuuf haa ta'u. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaati. Horaa bulaa. Akkam jirta fayyaa yaabontu karaa baadiyyaatu guyyaan gammachuu dhiyaate wal arguun keenya hin ooltu. Akkam jirta fayyaa yaabontu nawaa gama jirtu guyyaan gammachuu dhiyaate wal arguun keenya hin ooltu.
Rorrooni biyya keessa lakkiftanii akkaan fayyaa galanii hambaa jirtanii rorroo alagaa kan dararamaa jirtanii akkaan fayyaa lammiiwwan hidhaa jirtanii. Shakina, Ingadina, Imboina, Bianga Machoria Terra. Roro Jaba, Bia Kesa Lakitani, Akampaya, Jalani Ambaditani. Akkaan fayyaa lammiiwwan hidhaa jirtanii. Aga'u nagaan koo Oromoo biyyaa hambaa jiranii. Aga'u damsii koo kan keessaanii irraa ari'amanii. Aga'u nagaan koo lammii koo manaa hidhaa jiranii. Aga'u damsii koo kan maatiin isaanii wareegamanii. Ishakina, Ingadina, Imboina, Buyanga Macho Lubotira. Ishakina, Ingadina, Imboina, Buyanga Macho Diatera. Ishakina, Ingadina, Imboina, Buyanga Macho Lubotira. Imboina, Buyanga Macho Diatera. Imboina, Buyanga Macho Lubotira. Egaan dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qophiin keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee dhiyaannee turre kanumaan goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Hanga qophii keenya guyyaa biroon deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.